Islaamummaa keessa wanti si baase yoo birriin taane maalidha? Yesus gooftaa waan ta'eef hin bahin siin jedhe be. Yesus gooftaa waan ta'eef hin bahin. Yesus gooftaa waan gooftaa moo waaqayyoodha Yesus jettee ragaa isa argattee baatee siin jedhe. Mubaarak. Hai Farhan, naguma. Nagaan kee fayyaadha? Jirra galata Rabbii. Baga jiraatte illee. Amiin. Ayya. Ejensii Itoophiyaa banatti wayii qabdu jechuun odeeffannoo arganneeti. Waan kana inni yaa dhugoomsu jennee sagalee kee tokkos dhaggeeffannee turre. Ani illee dhaggeeffadhe suma wajjin. Nan xumuramee gaaffii koo. Ejensiin keessan ejensii mootummaan beeku moo ejensii manna amantaa gadhaabbataan beektudha? Mee waan kana adda nu baasi. Gara ejentii yoo tuun naqin dura mata duree ejentichaan barruure amma meerri hafteen addana jira waan ta'eefi viidiyoo ba'unaa wayyaana fakkaata. Bayoo sitti tole. Ayyee hafteen kun addana jira. By the way amma addana kan dhufee fi mata duree kana ifaa gochuufi malee waa bira haasa'uuf illee miti. Xiqqoo clear ta'uu wanta qabu qofaa fi ustaazota kiyyallee nan kabajaa. Obboleessi kiyyallee akkuma kana ustaada aalimaa abbaan kiyyallee akkasii hundumtu akkasii isaanii wal si barsiisa amma yoo barbaadu obboleessa kiyya siif gashee ulamaa jechuu si gashee wal si barsiisa. Ka isaa miti ammaan kan addana jiruu fi haftee wajjin akkamitti jalqabee tokko lama kan jedhu sitti agarsiisuu barbaada. Hafteen kun addana jira akka inni hin baane itti naaf himi. Haftee akkamittan argisiif fakkaate mana kiyya banadhee mata duree fiilmii Kuruluu Usmaan Waraabee irratti ijoolleen koomentii hedduu waan naa kennaniif mata duree isaan irratti mana banee taa'ee haasa'aa ture. Hafteen dhufee koomentiidhaan Yesuusiin fudhachuu barbaadaa jedhee barreessaa ture. So ijoolleen arganiiti gaafan barreeffama isaa arge maal godhee iskiriin rikoordii gochuu jalqabe. Akka inni tokko jedhee barreessuu jalqabeen hafteen amma kunooti. Gaafan akkana jedhu kottu galii jedheen haftee ishi kottu galii wayyaada keebsadhu jedheen gastii gashe gastii gaafa galu niitoorkiin isaa dhagahamuu didee hayyee qoosaaf dhufe baqqaa jedheen gadi bu'ii jedhe. Achi kaameraa dudduubatti sii gala gashaa moobaayilii irraa kunoo miiseejii isaa sitti agarsiisa wanta inni haasa'ee jechuudha. Wanta inni haasa'e. Gaaffii keenya gaaffiin koo kanaa miti gaaffiin koo gaaffiin akkasii gaafadhu. Wait. Gaaffii si gaafadhe naan deebisne. Gaaffiin koo ati kani karaa biyya galtee akkasii goonaa bakka jirtutti kan si ergina ka jette kun maaliidha gaaffiin koo amma akkamitti dhufe akkamitti seenee osoo hin taane akkamittiin mucaa kana hawaasii ergina bakka ati jirtutti jetteeni akkasumallee gara biyyaa deemtee gara barbaadu deemte ka jetteen maalinniidhaan waa'ee akkas dubbatte wal dubbatte osoo hin taane waan kana jettee kanaaf dhaggeeffadhu kaasanan sitti maara mata dureen sun akka inni hin jirre sitti agarsiisuufi bee namni European sigees amma kunooti mini mubaarektuu European sigeessaa yookaan qarshiin siif erganaan jedhee yoo jedhe amma kunooti mini biran jira nama miiseejii sagaleen nu bira jira bar siin ergaa minaamin jette sagalee kee jira bar agaheeraan illee sagalecha kun waan bukkee illee jira garuu sun matsaafa qulqulluudha kitaaban barbaada jennaan wanta sana sii ergaa jedhe kitaaba ijoollee barbaade achitti sii ergaa jedhe Mubaariki birriin si ergaa bilbilan si ergaa Euroopittan si ergaa biyya kamiin yoo ta'u Euroopittan si ergaa naan jedhe kan jedhu meen atta agarsiisa macaafa moo siin ergaa jedhe gaaffiin si gaafadhaan okay go ahead macaafna application irra jiru macaafa kana dachiite ergitu waraqata in barbaade ka dubbisuu barbaade mee na barbaadi nama naannoo kana jiru na barbaade sagalee isa wanta ni jedhee na gaafate sitti musita dhaggeeffachiisu ayyee karaa xibbeessoo moo biyya galta ka jettuun xibbeessoo kana itti ergite maal gocha biyya dhaqee maal godha biyya biraa deemu warqee gaafanneeni yoo dhaggeeffatte haasaa deemis nanaasaa xibbeessootti kan ergame karaa xibbeessoo biyya galta namitti hin jedhe hin jiru kanallee waan hin jirre be xibbeessoo bira kan naqe mucaan kun kaleessa naaf bilbile karaa waatsaappii gaafa naa bilbilu naan bilbilellee jalqaba maallaa naa bilbilee maal jedhaa mata duree baay'ee rakkachaa jira namni na biran jiru minaamin naan jennaan maal rakkattedhee niitoorkiin isaa jeeqaa ture achi mee ani amma ariifachaa jira waan haasa'uu barbaadu xibbeessoo waliin dubbadhuu jedhe. Kanaaf xibbeessoo quunname ergasii natti hin deebine. Har'a miiseejii naa barreesse sana utuu asin dhufin direetii godhe maal jedhe ani biyya galuu barbaada haala biyya galuu barbaadaa naan jedhe. Kanaaf maal haa ta'u reen jedhe haala naa mijeessii nama naa barbaadii dhaggeeffadhu nan fixa nama naa barbaadii jedhe.
So ani kana keessa hin beeku ittiin jedhe miiseejii kee kunoo hin dallate ofii isaatii dallate sitti agarsiisa. Haasaan kun sirriidha haftee mee haftee naa dubbatu. Haftee naa dubbatu. Hafteen neetworkii isaa na fakkaatan beeku. Umar yoo jiraate dubbadhu. Barreeffama isaa kunoo na bira jira amma sitta kallattiin an sii dubbisaa guutummaa isaa WhatsApp irraa sitta kaameraan kallattiin sitti agarsiisa dhaggeeffachiisa. Neetworkii isaa natti fakkaata. Neetworkii isaa natti fakkaata. Ishi gara biyyaa deemta namni ka jettee no. Namni biyya deemta isatu mallan jedhe beektaa ani biyya kanan jira as taa'ee na rakkisa biyya galuu barbaadannaan ani maal godhuree amma maal barbaaddennaan barsiisota kee haasofsiitii gara biyyaatti nagashaa jennaan miiseejii illee deebisneef beeka miiseejii masaa qofa argeen akka wanti kun hin taane naagalee akka inni faayidaa barbaachatu waanan bareef sagalee jaa dhaggeeffannu qofa tokko sagalee jaa dhaggeeffannu. Bani. Ida akkam taatan maaltu uumame ida galgala ammallee yoo barbaade awwaliin online irra jira ani sheekii hin goone yoo irra jiraate rakkoon qabu sin gashaa. Singashaa wanti ni raawee. Gasti yabe awwaleen irra jira singashaa gasti akka. Yeroo takkan xumura yeroo takkan. Kana tarii ammallee kana gara boodaatti maybe rakkachuu dandeessaa waa hedduun siquu namuu danda'a hidhootii keessa jiguu danda'u sirraa siquu danda'u waan baay'een hin jiraata sanaaf ammumarraaf qopheessisiin jechuu barbaada. Innaa dammoo Saawudii bakka kamiin akka jirtu illee na himi bakka kamiin jirtaati magaalaa kamiin jirtaa naannoo Raashaa keellee beekuun qaba. Na akkamitti akka wanti sun si qaqqabuu danda'u illee hin mijeessinaa jechuudha. Anillee nama ijoollee achi keessa jiran barbaade maal jedhee akkaataa isaaniitti si qaqqabsiisuu danda'an haasofsiisaa so atillee bakka jirtu natti himi. Na siif kadhannaa waaqayyoon siif kadhannaa macaafallee waliin ni qorannaa so akka kanadhaa jabaadhuun siin jedha. Na mana awwaliifaa mana anillee yeroo baay'ee mata duree akkasii irratti hintini hagas mara laayivii gaafa seenu hagas mara ho'iseen dubbadhu so mata duree kana irratti yeroo hundumaa gaafa awwaliin faa eenyudha kun waajjiin faa tibbessoon faa joon faa kennuun faa gaafa isaan mana isaanii banatan tiktokii laayivii gaafa isaan seenanii dhaqii galii seenii bira taa'ii dhaggeeffadhu gastiirrallee taa'ii fooloweriin keellee siif haa guddatu akkasuma waan jiru hundumaa waan rakkoo ta'u wanta jiru hundumaa ijoollee wajjin wajjinillee isaanii wajjinillee haasa'ii caalatti immoo macaafa qoradhu waan jiru immoo wal bira jirra waaqayyo si haa gargaaru waan dandeenyu immoo goona bakka rakkoon qabu abshir. Hayyee hayyee tokkoffaan gastiin keellee si guddate gastiin isaa guddachuu didee miti. Gastiin jenne dhaggeeffadhu gastii yoo tun jenne fooloo jedha hayyee. Gastii seenii fooloweriin keessi guddataa jetteeni. Okay. Waan isin jedhu namni wayii isaaf barreessee mubaarikiifu kan fixaa jirru biyya alaa nuti Awurooppaa fixaa fi jira. Awurooppaa si fixaa jira mubaarik isa kanama sanaaf. Isuma kana Awurooppaa si fixaa jiraniisiif. Anaaf tokkoffaa waa'ee eenyu akkasin haasa'artan hin beeku lammaffaa ani yoo barbaade sitti agarsiisa USA marsaa sadiin dhaqee deebi'e ofii kooti Yuuroopiin ofii kooti. Gaaffii si gaafanne gaaffii ma qofa nu deebisi. Sitti maan jira bee? Hayyee mubaarikiifu nuti sirreessaadhaa jirra akka inni Awurooppaa deemu. That means atis jajjabaadhu hin deemtaa. Biyya ammaa deemu barbaadaa jetteen qo'e. Jetteeni jennaan ni jennaan bakka mubaariktu naan dubbatennaan mubaarikiifu nuti Awurooppaa fixaa fi jira. Jetteen intalli Awurooppaa akkana deemuuf. Awurooppaa deemuuf si dhumaa jira piroosesiin. So dubbadhu amma na dhaggeeffattaati immoo. Gaaffii tokkoffaa waa'ee mucaa isin haasa'aa jirtan kana I don't know her. Lammaffaa anaaf namni Yuuroopiin na hojjechuu danda'u eenyullee jiru. Sababni isaa ani ofii kootii viizaa achi deemee dhufe ofii kooti. Hojjechaa jira ofii kootiillee piroosesii hojjechaa jira ijoollee fichisiisaa jira malee anaaf namni na hojjetu hin jiru. Sigalee waa'ee tokkoof lammaffaa irratti miiseejii atama dubbisaa oolte silallee dhaggeeffachaan oole. Mubaarik wanti jedhu hin jiru. Gurbaan maqaa koo dha'uusaa argeen illee dhaggeeffate. Ishee mubaarik hin jenne isatu mubaarik jedhee bee. Inni mubaarik jennaan isaa furuuti fixaafi jira piroosesii jetteen. So please mucattii naa fida. Ani mata duree kana homaan beeku. Namni tokko namni viizaa naa hojjetu hin jiru. Ana yoo ta'e immoo fiikootii ofiisaa qaba viizaa. Qofa piroosesiin karaa warra peentotaasii dhumaa jira moo dhumaa hin jiruudha? Hin jiru. Namni piroosesii naa hojjetu tokko hin jiru. Viizaa immoo fiikootiin qaba. Ofiikootiin qaba. Namni piroosesii naa hojjechiisu hin jiru anaaf. Erga akka saateeti piroosesiin erga siin dhumneeti akka haatofsuutti maatiin kee ulamaa'ootadha. Maaliif gara amantaa biraatti achi seenuu si barbaachise? Inni mata duree biraadha. Inni mata duree kan biraadha. Mata duree kana irratti haasa'u listen. Siidhumaadhaan jira qoy. Erga piroosesiin kun siidhumaan jirre amantii islaamummaa keessan ture jechaa jirta. Amantii islaamummaa keetti dhalattee guddatte akka ati haasoftu yoo ta'e. Ani har'a waggaa 10.
Waggaa kudhan. Waggaa kudhan jamayyuu haa ta'u gaaffii gaafadhan. Waggaa kudhanooti haa ta'u nama waggaa 30ti. Waggaa 20tti keessaa baate haa jennu. Wanti erga piroosesii dhumaadhaa hin jirre wanta achi keessaa baate maaliin? Inni kun mata duree kan biraati isin ilaallatu jedhee. Biyya Awurooppaa si geessina jedhaniini takka Awurooppaan deemne kunoo dulloome biyya keessatti. An gaaffiin si gaafadhe erga Awurooppaa deemuuf hin taane maaltu amantaa Islaamaa keessaa si baaseedha. Gaaffii koo akka namaatti naa deebisi. Ayyee gaaffii na gaafatteeni maaltu keessaa si baasee jetteeni? Inni kun mata duree dhuunfaa kooti mata duree nu amma jirru wajjin mata duree kanarratti na gaafachuu barbaadde yoo ta'e inni kun wajjin teenye haasofnaa. Maaltu si baasee maaltu gaaffii sitti ta'e sanaaf kan biraa mata duree sanarratti teenye haasa'uu dandeenya. Amma mata duree sanarratti. Piroosesiin koo naadhumaan jiru ati jennaani. Piroosesiin dhumaan jirre qoy. Piroosesiin kee erga si dhumaadhaa hin jirre maaltu amantaa keessaa si baasee silaa ilma namaa kan baasaa jiru piroosesiidha. Ameerikaa fi Awurooppaa deemuudha. Si maaltu si baasee? Quraana keessaa waan dhabdee jira moo? Achi keessaa waan dhabdee jira. Quraana keessaa waan dhabe hedduun qaba. Maal dhabde fakkeenyaaf? So isarratti mata duree kanarratti haasa'uuf inni yeroo kan biraadhaa siin jedhe mata duree waliin hin laaqiin kaa'ama. Waan dhabdee baate nutti himtu. Yeroo maal barbaacha waan dhabdee baate ganaa. Inni mata duree biraadha mata duree as dhufnee haasofna amma mata duree ammas jirruufi sanaaf an akka farhaanitti eeggan komentii kaa barreeffama kana argeeti. Ati piroosesiidhaaf jecha akka amantaa sana fudhatteetti hin fudhadhen. Na qofa osoo taane namni hundoo. Ati immoo kana jalaa bahuuf wanti Islaamaa jalaati. Eegga piroosesiin kun kijiba jette. Intala kana illee beekoo jette. Wanti piroosesii kana jalaati. Erga hin qabdu ta'a Islaamummaa keessa maal dhabdee baate achii hoo maal argatte? Wanta Islaamummaa keessa kallattiin si deebisu deebii koo. Kallattiin deebii koo si kenna. Ragaadhaan kan argatte maali? Deebii koo kallattiin si kenna. Deebii koo kallattiin si kenna. Maaliifan as dhufe beektaa? Beeku. Akkan itti amanetti akkan hubadhetti Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhee waanan hubadheef akkasitti waan na amansiiseefan dhufe akkas miti yoo jette immoo inni kun mata duree kan biraadha na haasofsiisuu dandeessa amma gara mata duree isa kanaatti deebi'i. Rakkoon qabu akkuma jette kanattis kan Islaamummaa keessaa dhabdes natti himta. Yesuusiin waaqadha jedheen fudhadhe kan jettu kana maalirraa fudhatte Yesuusiin macaafarraa fudhatte moo namarraa fudhatte Quraana keessaa maal dhabdeeti? Gaaffii tokko si gaafadha. Armas kan jiru mata duree haftee haasa'uuf immoo mata duree amantii kirikiriif adda baasi. Yoo kirikiriif nama dhaggeeffadhu qofaan haasa'in. Wait waan si ilaal akka jette piroosesii isaafuu fixaa jirra jettee barreessite intalli. Intala waan hin beekuun qabu siin jedhan ishee abbaan barbaade waan barbaade haasa'e adoon nama. Gaafichi gaataara ati erga wallaalte. Islaamummaa keessa wanti si baase yoo birriin taane maalidha? Yesuus gooftaa waan ta'eef hin baheen siin jedhe be. Yesuus gooftaa waan ta'eef hin bahe. Yesuus gooftaa waan. Gooftaa moo Waaqayyoodha Yesuus jettee ragaa isa argattee baatee siin jedhan. Isa dhaka amma gaa isa gara ragaa akkamitti amantee maaltu si amansiisee ragaa quraanaa macaafaa isa sanatti inni mata duree biraati. Nam tokko birriidhaaf jecha yookiin Awurooppaa deemuuf jecha beekeetu Yesuus gooftaa taanaan hin beeknaan jedhe asirra deemuun faayidaa naan qabu. Yesuus gooftummaa isaa gooftummaa Yesuus Kiristoos gooftaadha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gooftaadha. Ana sayyidu waladi Adam jedhan ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ani gooftota ijoollee Adam hundumaatii jedhani. Gooftota jechuun isaaniiti alaqaa jechuutti barbaadameetu. Alaqaa. Jechu malee gooftaa isaati ittiin sagadduuf isa malee jennaa loliyyaa jennu miti. Akka ifa sii ta'utti waaqa akka ifa sii ta'utti waaqa jedhee naman. Waaqummaa isaa eessarraa fudhatte macaafarraa fudhatte moo namarraa fudhatte? Ani moo macaafarraan fudhadhee kanaaf inni amma maaf gara mata dureetti hin deebitu ati amma mata duree ammas dhufnee faasa isa kanatti waan intalaa kijibsiisaa ta'u waan ta'eef ragaadhaan nu kijibsiis deeme. Waa'ee intalaa waan ilaallatu qabu yoo barbaadde Farhaan. Yoo barbaadde intala amma fidiiti mubaarikiin beektaa jedhi gaafadhe eenyu qoy si jammar eenyu maqaa mucaa eenyu maqaan mucaan wal beekee taate achumatti fixaasin akka wal bartee irraan hin beeku waan takka wanni inni jedhe ustaaza namatti si fixa jennaaniin aniyyuu namaa fixaa jedhe inni maan namaa fixa nama biraatti keessi biyya biraa olii gad oofuu ni hojjetame gaafita na gaafadha aniyyuu namaa fixa jedhee jira amma asirratti haasaa isaa keessatti. Eenyu ofiyyuu namaafan fixaadhe maal? Dhimma kana wanna itti hojjettu hin jira ka isaa yuudhis ka mucaa kanaa. Viizaa hojjechaa jira viizaa piroosesii hojjechaa jiraan akka tokkotti nama deemuu barbaadu hojii hojjechuu barbaadu. Waraqaa ragaa jechuun kenne mootummaan qabdaa? Qaba. Mee agarsiisime? Maaliifan sitti agarsiisa? Who are you? Maafan sitti agarsiisa? Ani moo? Interview gaafataa jiruudhaan gaazexeenyaa kee?
Ati kau gazetnya miti amma akka nama tokkotti haasaa jira. Gazetnya no. Gazetnya no. Akka miidiyaatti otoo hin taane akka nama tokkotti si waliin haasaara biro. Ani marre no akka miidiyaatti si faana haasaara akka nama tokkotti No akka nama tokko ani immoo akka nama tokkotti si faana haasaara. Gaaffii ati asirratti kaastee maqaa koo dhoofti. Jidduudhaan asumattuu qaba viizaa namni inni hojjechiiseef tokko yoo jiraate ol galcha namni inni hojjechiiseef tokko jira. Inni si gashinu namaati viizaa fitte fa Awurooppaa. Namni dalateef tokko jira. Maal dhaati mubaarik kottu maal rakkoon kee quraanirraa maal dhabdee maaltu gaaffii sitti ta'ee yesus gooftaadha yookaan waaqa kaniti jette maalifi quraanirraa moo maaltu siin gallee kottu si hubachiisna jedhiiti nafaana taa'ee haasa inni mata duree biraa waan ta'eef akka nama tokkotti dhufee taa'ee si haasofsiisaa jechuudha. Amma garuu addana kana dhufeef kanin dhufee lakkoofsa tokko barreeffadheef hafteen as dhufee listen nafichisiisin. Hafteen dhufee mubaarikii yeroo